ummata Oromoo ka Yaman jiru bakka bu'an Oromoo ta'anii uumamuu qofaaf biyya keessa ta'anii zuumiidhaan warra community Oromoo bakka buune Yaman keessa juusanii wajjin warra qunnamtii qabu footoo isaaniitii fi haasawa isaanii lubbuun isaaniis la bararamuu dandeessu kana lilmeedhaan waraananii iccitii wayitii jira hoo lilmeedhaan diranii ijoolleen akka dhumtu godhanii so inni kana ittiin si deebi'a. Hijaan kufuudhaa galanni sireedha. Oromoodhaaf humaa godhaan jiran. Dippiloomaasii mootummaadhaa ooftan. Isaan gartee akkan akkas jenneeniitiin as garagallee nuti dippiloomaasii mootummaadhaa oofnaa piipiichi kaayyate jira kana akka hubattan warri dhaggeeffachuu jirtan. Akkana jiru kun Oromoodhaa beek. Baqattoota Oromoo Yaman keessatti gaagaamni hiriyaan qabne irra gahee kaleessa dhaamsa isinii dabarsuun keenya ni yaadatamaa seenaa sheer walii godhaa. Har'aas waan haaraa tokko qabannee dhufnee jirra. Waan achi keessaa bahuu fi shira dachaadhaan xaxamaa jiru. Hatta hanga biyya keenya Itoophiyaa keessaa warreen achi jiru wajjin hidhata diriirfatanii miidhaa garaagaraa warra yaada isaanii hin qabne warra isaan hin deeggarre irratti sababa sanii miidhaa garaagaraa irra geessisuudhaaf karoora hedduu lafaa jiru jira. Zuumii isaan wajjin haasawanii fi suuraa isaanii waan garaagaraa qulqulleeffanneeti isiniif posti goonaa jechuun amma irraa waa lamaa sadii irratti dubbannaa seenaa sheer godhaa isin bira gahaa jira dhaamsi kiyya kun biyya Oromaatii Oromoonni baqattoota Yaman gargaaruudhaaf biyya keessaas ta'e biyya alaatii xiqqaa guddaadhaan diinagdees buufataa jiran. Diinagdeen tuni achirraa wanni nu dhaqqabaa jiru waan hedduudhaan nu dhaqqabaa jira. Uummanni Oromoo hubachuu qaba jechuudha. Maallaqni isaa bakkuma uummata gahuudhaaf uummataaf bu'aa buusuu qaba malee namoota gartee hin taane uummata kana bakka hin buune koree isaan bakka hin buufatin harka bu'ee namni tokko itti tajaajilamuu qabu kajuu fi dhaamsi biraatis ni jira. Inni guddaan sanii warra lubbuudhaan nama 180 bahee jaan nama 180 bahisan irraa nama 42 kaawwalan waa hedduu jira bifa kana sagaleedhaan waan waraabamee jira so sheer godhaadha. Sheer godhaa waliif sheer godhaa ammallee namni 42 kan ibidda san keessatti hin gubatin kaara lubbuudhaan dhimamee jiruutu jira. Namuma agartanitti maallaqa keessan hin ergina bifa jaarmaa ta'e tokkoon bifa sirnaan uummata san gahuu qabuun akka uummata san bira gahu isiniin jennaa jechuudha. Kan lammataa ammas nama 42tu du'ee jechuudha. Ibidda san keessa alatti akkamitti akka du'e qulqulleeffanneeti waan ragaa qabu tokko isinii dhiyeessina. Community Oromoo bakka buuna jettu Yaman jirtu hariiroo takka akka wajjin hin qabaanne warri biyya keessaatii fi warri biyya alaa akka wajjin hin qabaanne uummata Oromoo ka Yaman jiru bakka bu'an. Keessattuu diinagdeen ammaan tana magaalaalee adda addaa keessa walitti qabamaa jiru tokkoffaa dhaamsi achirraa dhufu jiru diinagdeen isin nuuf walitti qabu jirtan hedduu nu barbaachisa garuu diinagdeen tuni akka lubbuu lammada akka lubbuu ilmaan Oromoo hin miinetti osoo bifa bareedaadhaan suuta jettanii osoo hin jarjarre nu gargaartanii waan ja'amutu keessaan dhufaa jira inni guddaan namni osoo quban qabne namni karaa dhuunfaatiin illee arraan tana ijoollee akkasii dhumte san arge kan dhugumatti irraa waa iddoo deebiin jiru gargaaruudhaafadha gargaarsi isaan gargaaran kun garuu maal akka godhu jiru biyya san keessatti dhaamsi keessaan dhufu jiru kun hedduu nama rifachiisa kanallee osoo sirriitti qulqulleeffattee hedduu gaarii magasaa hedduu gaarii hin jarjarinaadhaa jaan warri Yaman ummanni sun hin jarjarinaa tartiibaan caasaadhaan jabinaan amaalleen isin maqaa keenyaan guurtanii nu gargaaruuf waliin nu qabdan nuuf ooluudha qabaa kara biraatiin deebi'ee nu jeesuun qabu dhaamsa Yaman irraa dabraadhaa jiru kan akkasitti nu hubadha kan biroo warra zuumiidhaan mootummaa biyyaatii wajjin sababuma gartee mirga ifiitii fi hayyoota Oromoodhaa kan hidhamee fi du'a Haacaaluu Hundeessaadhaa hayni isaa dhokatuun qabu ju'u qofaaf Oromoo ta'anii uumamuu qofaaf biyya keessa ta'anii zuumiidhaan warra community Oromoo bakka buune Yaman keessa juusanii wajjin warra qunnamtii qabu footoo isaaniitii fi haasawa isaanii posti isinii goona qulqulleeffanneeti aanan hubaan hin naqanii isiniif akka goonu fuuldura waada isinii galaadha ammatti ka jiru wanni arraan tana kaluma dubbannee arraan tana waa'ee Yaman irra nu deebis addunyaa tana keessatti bifa jaaramee qabuun bifa gartee karaa keessattuu warra miidiyaarraan koreen itti jaaramtee hawaasa keessaa fi warra miidiyaa dabalatee akkaataa lubbuun san itti baraaramtu biyya san keessaa itti baan godhu irratti haa'u joomnu kan jiru dhaamsinii kan biroo amma wanni biraa takka barreeffama dheeraa keessaan dhufee barreeffama dheeraa kana nama maxxansa haga tokkoon dubbisuu fedha akkuma isaan barreessanitti dubbisaa jidduun dubbisaa beekamtii keessatti ilmaan Oromoo haftee warreen ibiddaan gubanii ta'an lubbuudhaan bahan kana yaala gargaarsaa keessatti yaalamaa jiran mana yaalaa keessatti akkasiin barreeffamee dhiifama naa godhaa
keessatti yaalamaa jiran lilmee summiitiin ajjeesuun faana balleeffannaa yookiin ilmaan Oromoo kumaatama ibiddaan gubanii lubbuu dabre dhoksuuf jecha warri ammaan tana beek lilmee waraaname kuni ofumaa ajjeeftee reefki nama 42 awwaallee jettee gabaasaa jirti. Eenyu gabaase warra amma irraa dubbachuu feenu kan warra irraa dubbachuu jirtu kana warra lubbuun achii beek kana nama 42 lilmee summiidhaa biyya namaa keessa diranii. Maaliif osoo hawaasni biyya san keessa jiru osoo Oromoon biyya san keessa jirtu osoo firri haati abbaan biyya adda addaa keessa jiran warra gartee achii lubbuun bahee yaala fadhu lubbuun isaanis laa baraaramuu dandeessu kana lilmeedhaan waraananii iccitii wayitii jira hoo lilmeedhaan diranii ijoolleen sun akka dhumtu godhanii so inni kana itti si deebi'a. Addi kun kanaas wanni jiru jara keenya mee namni hundi biyya baqataan Jabuutii jira, Soomaaliyaa jira, Keeniyaa jira, Suudaan jira, Ijipti jira. Nama du'e koomunitii Oromootii fi hawaasa saniitu akka amantii isaatti akkatti awwaalamuu qabutti ummata kana awwaal. Koomunitiin hawaasumaa ala nama du'i. Odoo hawaasni kun hin beeyin ilma abaluutii eessa dhalatee eessa guddatee odoo hin beeyin namni 42 iccitiidhaan du'uu kana dhalti Oromoodhaa har'aaf dubbii boruufeera qabadha. Akka hubattan namni dhala Oromoo ta'e. Namni 42 kun callaa nama ibiddaan gubate sanirraa ala beeku. Nama kanarraa alaa jedhe nama madaa'imii. Nama madaa'e nama yaala barbaadu. Achitti deebi'anii lilmeedhaan gartee ni wallaana jedhanii dabe. Iccitii kanaatis warrichi Yemen jirtanillee akka gaarii qoradhaa nuu qulqulleessaa sabaaf dabarsinaa. Kana qulqulleeffannee ka poosti godhamuu qabu poosti goonee ka sagaleedhaan nu bira gahe sagaleedhaan asirra keenyaa jechuudha. Koominitiin Oromoo biyya adda addaa keessa jirtu ammallee irra deebine warra gartee koominitii ofiin je'ee biyya san keessa Oromoo bakka buune je'ee dubbachaa jiru kana qunnamtanii maallaqni isin itti erguuf deemtan uummata Oromoo ijoollee teenya lubbuu isaanii yeroo lamaffaadhaaf akka hin balleessine isin gaafanna maaliif gargaarsi isin guuru jirtan gaarii itti fufaa biyya hunda keessattuu gargaarsa guuraa uummata kana dhaqqabuu qabna garuu akkamii dhaqqabuu qabna karaa kamii dhaqqabuu qabna irratti osoo mari'attanii bifa bareedaadhaan karaa sirriitiin deemtanii hedduu bareedaadha sagalee tana guutullee isin dhageessisuu baadhu haga tokko nin bana haga tokkon bana of eeggannoo ijoolleen teenya biyya Yaman keessa jirtu warri koominiitiidhaa kun uummata Arabaatii wajjin wal tahanii bishaan oowwaa warri UNHCR duratti gartee hiriira bahaa jiru guyyaa torbaffaadhaaf bishaan oowwaadhaan ittiin naqee achirraa yaafnaa yoo isaan yaa'uu didanii mee hundaafuu sagalee hogguta kanaaf laali jara keenya nama mirga ifii gaafatuudhaaf bakka sani ba'e dhaluma Oromoo ta'ee Oromoon bakka bu'a jee koominitii Oromooti ani koominitii tanaan bakka bu'a jee namni du'e awwaalame UN duraa yaa'uu baattan bishaan danfa isinin naayinaa yoo bishaan danfaan ummata Oromoo ka UNHCR jala jirutti oowwaa miti qabbanaa waan itti facaafame jara san malee akkan jirre dhalti Oromoo addunyaa gubbaa jirtu akka hubattaniin dhaamsa isinii dabarsa maaliif jennaan hijaan gufuudhaa galanni sireedha Oromoodhaaf humaa godhaan jiran koominitiin Oromoota biyya ormaa jirtanis akka mataattis akka namaattis warra koominitii Yaman keessa jiru Oromoo bakka buune jaan Oromoo bakka bu'anii qunnamtii isaanii muraadaa isiniin jenna itti fufu. Sulia kamu, pulang cukup baik ni jadi tiga dulu aku. Bukan itu sih udah lagi perlu pak. Isai itu jadi, ada bilang apa pun. Dole komuniti dan wajib ini janji. Diplomasi mau mana often. Ikan mau mana mereka. Diploma bukan karena gerte. Isaan gartee akkan akkas jenneeniitiin as garagallee nuti dippiloomaasii mootummaadhaa oofnaa PPT kaayyate jara kana akka hubattan warri dhaggeeffachuu jirtan dhaggeeffadhaa. Cuma yaa'u malee cuma yaa'u gaafa booda bishaan oowwaan achi kaanii fiigu. Dhageesse. Kanarra waliif gallaa. Kuno kanarra waliif gallaa bishaan oowwaadhaan achi yaafnaa nama mirga isaa gaafachuuf achi dhaqe isaan amma bishaan danfaan namachi yaasan kun hariiroo eenyu wajjin qunnamtii qabanii maal tahan warra mootummaadhaa wajjin hariiroo qabu kun sababni irraa ta'e Yaman keessatti hayyoonni keenya hidhaa habanii dhugaan Haacaaluu Hundeessaa haa baatu waan ja'an qofaaf malee akka biraan qabanii jechuudha. Zala benar dah terus indah menjadi. Lah, bagi kami mereka jangan jualan masuliyah terus. Isini tiga pertama, hamma tu isini tiga pertama jadi tu isa wani so challenge la bikila kan jira achi wadua. Wannan gatte mal taning da wa video ra bantana makaman jadi sa tan namu mata ka dikulat. YouTube
warri yuutuubii fi achitti hira barbaadatan fi waan kana deemu dhiittanii masuuluma jedhamu ammas isaan kan lakkoofsa keessa namni beeku jiru haa goone ammoo isaan sanis bahuun waan takka nammeeffatan ammoo namni mootummaan beektu ra'iisa koominitii jira ra'iisa jaaliyaa jira kanneen jira wallaanis beekaniiti isaan wajjin daashinan tani dhiitanii dhuma ayyacaan ammoo walii galanii akka nuti jennu mala wal jala deemu hanjirna itti gaafatamaan hammatu sabduun isinin beeka jennu isaan dhiisanii adeemanii dippiloomaatiidha ooman booda ifiif bishaan oowwaadhaan ka'u ta'an. Akkana laal kun olaal. Akkana jiru kun Oromoodhaa beek. Miliyoona 50 ol nu wajjin lakkaawwataa jechuudha. Kanaaf Oromoon beekuu qabdi wanni nurraa hafee jiraachuu baannu hormi tokko dheedee mayiran fitu. Gabaabsannee. Sagaleen ergamte tunii fi barreeffamni illee hedduu dheeraa namni hundinuu akka hubatu lubbuun ijoollee dabarsoo du'ee jira garuu hafee kasila yaala argatuu qabu akkasillee summiidhaa diranii uummata san galaafatanii eegasii osoo hawaasni achi jiruu hin beekne awwaallee jechuun hedduu fokkotaadha takka ji. Ammaan tana warri kuni akka isaan hidhata mootummaa biyyaatii wajjin qaban Oromoon hundinuu beekuu qabdi jechuudha. Horii asii uummata irraa funaananii horii funaananii asii uummata kanatti erguu dura warri community ofiin je'ee uummata bakka buune ofiin je'ee UNHCR fi uummata jidduu deemu community ofiin je'ee biiroo banatee Yaman sanaa keessa jiru kuni mootummaa biyyaatii wajjin akka isaan hidhata qaban ofii isaaniitiifu sagaleen tun ibsaa jirti jechuudha. Kana Oromoon beeytee uummanni Oromoo biyya alaa jirtan hundi keessanuu waan kana hubattanii qulqulleeffatanii karaa sirriidhaatiin akka gartee ijoollee tana bira dhaabbannu akka dhaabbattan gargaarsi kun akka itti fufuu isiniin jenna callaa yoo waa qabattan. Asirratti wanni jennu bar namoonni kun mirga gartee akkasiitis namni isaanii kennan jiru. Jiruu baqataa keessa turreen jeeree fogguun tokko nama du'e mootummaa biyya saniitti himanii UNHCRitti himanii awwaalama hawaasa awwaala. Korummaan takka ta community bakka buune jettutun mootummaa Yamanii fi wajjin taatee warra ijoollee tana fixe gumaa isaanii fudhatanii gumaa keessan fudhatanii ija warri Yaman. Oromoo wanni beekuu qabda warra dhume UN duraa yaadhaa gumaa keessan fudhatanii gumaa kana ka fudhate community Oromoo kachi jiruu fi warra biyyaa wajjin hidhata qabuu fi imbaasota achi jiru ta'a. Waan kana qulqulleeffanneet barreeffamaas haasawaas fuunee isiniif posti goonaa akkasi qubanu qabaadha taarraatiif asumatti tuuttoo hidhannaa nagaarra jiraadhaa jennaan. Yaa dhugaa hedduu galatoomaadhaa dhaamsa kana wal biraan gahaa sheer godha. Gargaaruu qabna ijoollee tana bira dhaabbachuu qabna garuu karaan itti bira dhaabbannu akka jarjira akka lubbuu namaa nu jalaa hin miine dhaamsa keenya ragaalee keessaan nu bira gahaa jiran kana isiniif maxxansinaa horaa bulaa galatooma.